akkaawuntii TikTok keessanii rakkinoonni adda addaa isa mudachuu danda'a. Fakkeenya viidiyoo yeroo maxxansitan viidiyoon keessa sun violation ta'uu danda'a. Deddeebi'ee violation sun yeroo dhufe akkaawuntii keessan irratti rakkinoota akka warningiitii fi rakkinoota biraatis kan ati ofirraa hin beekne sirratti fiduu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo live irratti yeroo deddeebi'ee violation keessatti dhufu taate yookaan seerota community guidelines live irratti dhorku akkasuma viidiyoo irratti dhorku wantoota kanneen deddeebinee kan cabsinu taate akkaawuntiin keenya rakkoo godhata jechuudha. Yeroo kana rakkina kana nuti ofirraa hin beeknu. Viidiyoon keenya maaliif daawwatamuu dide akkasuma live irratti sababoota adda addaa nuti tarreessee nutti fiduu danda'a jechuudha. Egaa rakkinoota isinitti dhufe isinuu ni beektan. Yeroo ammaan kanatti akkaawuntiin keessan sadarkaa kamirra akka jiruu fi community guidelinesiitiin hangamta akka dhiibban irra jiru beekuu dandeessa. Egaa akkamitti akka beekuu dandeettan isin agarsiisa. Viidiyoo tana laayikii fi fooloo gochuun dagatina akkasuma favoraayitii fi kooppiiliin gochuun dagatina isin jedha nafaana bu'aa. Haala kanaan TikTok keenya keessan erga TikTok keenya keessan gama gadhaan turatti mallattoo profile jettu gama gadiitaan isitan haala kanaan gattu ile profile keenya jala seen sana booda gama gubbaatirra sarara tuqaa afurii gama gubbaa jiru kana yeroo takka haala kanaan gattu sana booda kanniin keessaa gama gadhaan irratti setting and privacy kan jedhu kana yeroo takka haala kanaan gattu ile setting keenya keessan sana booda erga haala kanaan as dhufe maal qoona akkana ol siisina jechuudha gama gadiitirra ol siisaa deemna jechuudha sana booda asitti kuno report a problem tan jedhu yeroo takka haala kanaan gattu jechuudha. Sana booda haala kanaan as dhufna erga haala kanaan nuuf fidee maal goona asumatti gama gubbaatirra account and profile kan jedhu kana yeroo takka haala kanaan gattu sana booda kunoo asumatti jechuudha profile page tan jettana yeroo takka haala kanaan isitan gattu jechuudha. Sana booda erga haala kanaan dhufe kanniin keessaa gama gadhaan turatti azir kan jedhu kana yeroo takka haala kanaan gattu jechuudha. Sana booda kunoo asitti sirriitti hubachuu qabdan. Egaa asitti gama gadhaan irratti kunoo tokko lama sadii jedhe afur shan jedha gama gadiitti kan jiru jechuudha. Sana booda maal goona nu tokkoffarra kan jiru suspended account kan jedhu kana tokkoffarra kan jiru yeroo takka haala kanaan gattu jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan dhufa. Kunoo asitti jechuudha tap check if your account has been suspended jedha. Kanaafuu isa kana bakka kana jechuudha akkana gattu jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan akkaawuntii keenya cheekin goosa. Egaa sadarkaan inni irra jiru hamaa yoo ta'e haala kanaan mallattoo raayitii magariisa kana nuun fida jechuudha. Rakkinna keenya asitti nuun mul'isa jechuudha. Kanaafuu rakkinni hamaan akkaawuntii keessaniif hin sodaachisu asiin hin jiru jechuudha. Egaa ammas kan biraa isin agarsiisa. Gama gadhaan turatti mallattoo profaayilii tana yeroo takka haala kanaan gattu. Sana booda sarara tuqaa afurii gubbaarra jiru kana akkana gattu. Sana booda asumarra eegalla. Egaa kunoo gubbaarra creator tools kan jedhu kana haala kanaan yeroo takka gattu. Sana booda egaa rakkinna live irratti nutti dhufuu danda'u. Isa laalla jechuudha. Gama gubbaatti rakkunoo tools kan jedhutti aanee live jetti. Isitan haala kanaan gattuudha. Rakkinni live irratti nu mudate tokko jiraate as keessan ilaaluu dandeenya salphaatti. Sana booda kunoo akkatti ol siisina jechuudha. Egaa asitti kunoo rules and guidelines jedha. Bakka kana gattuudha. Kunoo isa kana haala kanaan gattuudha jechuudha. Sana booda kunoo asitti haala kanaan dhufa jechuudha. Egaa gara gubbaattirra live creator feature access jedha. Gubbaarra haala kanaan gattuudha bakka kana jechuudha. Sana booda kunoo tokko tokkoon haala rakkinni inni keessa jiru tokko tokkoon nu agarsiisa. Egaa kunoo asirratti haala kanaan nu agarsiisa jechuudha. Egaa asirratti maal jedha jira all goods jedha. Egaa homaa rakkinni sirra jiru hin jiru jechaa jira. Egaa haala argitan kanaan live keessatti rakkinni isin mudate salphumatti haala kanaan ilaaltanii beekuu dandeessan. Asirraa mallattoo tokko irratti eksiin jira taanaan rakkinna san asumarraa salphumatti beekuu dandeettanii jirti. Rakkinna san qabna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphumatti rakkinna live irratti isin mudate ilaaluu dandeessan. Egaa ammas immoo rakkinna viidiyoo irratti isin mudatee fi akkasuma akkaawuntiin keessan maal keessa akka jiru yeroo ammaan kana akkamitti akka laatan ammas seetingii biraa keessan isin agarsiisa. Nafaan bu'aa. Egaa haala kanaan duubatti deebina. Ammas erga duubatti deebina maal goona? Kunoo gubbamarra sarara tuqaa afurii kan ammas gattu jechuudha. Amma gadi siinee gama gadhaan irratti setting and privacy kan jedhu kana haala kanaan gattu jechuudha. Sana booda akkatti ol siisina. Kunoo gama gadhaan irratti jechuudha. Oluma siisina. Egaa as geennee kunoo asitti gama gadhaan irratti support bakka jedhu kana haala kanaan gattu jechuudha. Sana booda kunoo asitti jechuudha safety center jetti. Safety center kan haala kanaan isitti gattu jechuudha. Sana booda erga as geennee kunoo asitti account stat jedha. Account stat kana haala kanaan gattu jechuudha. Sana booda kunoo asitti beekuu dandeettan salphumatti akkaawuntii keessarra warningii yoo jiraate yookaan immoo warningii violation wan akkasuma rakkinnoonni copyright waan barbaadan rakkinni TikTok keessatti isin mudate guutumaan guutuu asitti isinitti jechuudha. Asirratti kunoo asirratti kunoo your account is good standards jedha. Thank you for following our community guidelines help and keep us TikTok safe jedha. Tokko kan reefus agarsan inni lammataa immoo isaan kan TikTok keessan yoo viidiyoo keessan namni isin daawwachuu dide for you isaa isin jala gadi bu'e yookaan namoonni isin daawwatan viraliin keessa yoo isin jala gadi bu'e yeroo kana daddaftanii isaan kanneen lamaan keessa chee godhuu qabna jechuudha. Maaliif akkaawuntii keessan rakkinni tokko jiraate TikTokiin keessan hir'inna bu'e isinitti fidaa deema jechuudha. Kanaafuu bakka kanneen sirriitti bartanii yeroo hundaa chee godhuu qabna. Egaa viidiyoon tun yoo isinitti tolte like godha, subscribe godha, nagaa ta'a.